Harri gurraan nala 17 bara 2017 kuni godina Iluu Abbaa Booranaallee ganda Agaluutti ijaarsa haaromee giddugala gandaati. Egaa biyya ni bu'uureessinaa dhaloota ni waaressinaa dhaadannoo riifoormii caaseffama haaraa mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2017 jalqabarraa kaasee itti seenedha. Egaa bifa kanaan manni sadarkaa isaa eeggatee standaardii Oromiyaan kenneen hojjetamaa jira. Egaa ogeessonni akkanatti hojjetaa jiranu kabajamoo obbo Ndaalee Laggasee akkasuma obbo Tasfaayee Kabbadee Indeemik akkasuma obbo Tasfaayee Makuraa maandisoota engineers of the haaromee ta'aniitu hojjetaa jiru kan dizaayin godhe isaanii. Egaa namas qabna irraa nufa qabu hamaa jenna. Xumura isaa immoo bareedee viidiyoo gaggabaabaadhaan isiniif dhiyeessa. Egaa achi cina kan jiranu itti gaafatamaa waajjira paartii ganda keenyaa kabajamoo obbo Tsaggaayeen kunnoo gara manni murtii aadaa jiru sanatti obbo Tasfaayee wajjin jiru. Tasfaayee Makuraa wajjin as gara kana kan jiranu itti gaafatamaa bu'uuraalee misoomaa dargaggoo Qaxalee kabajamoo obbo Malkaamuu Tasfaati. Gama sanarraa manni murtii aadaa xumurameera. Lafa kana dhaabbatanii immoo koordineet godhu waan fakkaata kabajamoo obbo Tolosaa Jireenyaa Fufaa jedhamu itti gaafatamaa waajjira hawaasummaa gandaati. Egaa kan jalqabne hin xumurra kan karoorsine hin hojjenna. Egaa Oromiyaa ni ijaarra. Itoophiyaa ni utubna. Gaanfa Afrikaa ni tasgabbeessina. Waaqayyo nu gargaara. Iddoo oolmaa leencaa qabaadhaa iddoo nagaa oolaa yooyya.